Faarfattoonni kun asumaan akkasaan gara doorsaatti galagalanii jilbeenfatanii uffata isaanii sassaabbatanii jaalala Waaqayyootiin isaan gaafadha. Tole asumaan jaarsolii waldaa keessaa kutaa macaafa qulqulluu namoonni lama nuuf dubbisu. Kutaa macaafa qulqulluu dubbifamuu dhageenya lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 29 lakkoofsa 25 hanga 30tti mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 10tti jaarsolii waldaan as ba'anii namoonni lama kutaa kenname kana nu dubbisu. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 29 lakkoofsa 25 hanga 30tti mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 10tti dubbifamuu dhageenya. Tole maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa macaafa seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 25 hanga 30tti kan jiru nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Akkuma dur Daawit gaadii ilaaltuun mootichaa Naataan raajicha akka Waaqayyoo karaa raajotaa isatti abboome turetti hojjechiisaa turan. Akkasuma mootichi Leewwota warra sibiila walitti tumamee sagalee dhageessisan kiraaraan maseenqoodhaan faarfatan mana qulqullummaa keessatti hojii irra hin dhaabe. Akkasitti Leewwonni mi'a faarfannaa isa kan Daawit durii qabatanii warri lubootaa immoo fiingee fudhatanii hin dhaabatan. Hisqiyaas yommus qalmi gubamu iddoo aarsaa irratti akka dhiyaatuuf hin abboomu. Qalmi gubamu sun dhiyeeffamuu yommuu jalqabetti warri faarfatanis mi'a faarfannaa isa kan Daawit mooticha Israa'eliif fiingeedhaan geggeeffamanii Waaqayyoon faarfachuu hin jalqaban. Hamma qalmi gubamu dhiyeessuun raawwatamutti guutummaan waldaa ittuma fufanii hin sagadu. Warri faarfatu warri fiingee baatanis hin hafuufu turan. Qalma gubamu kana dhiyeessuun erga raawwatamee booddee mootichiif warri isaa wajjin jiran hundinuu qoomanii hin sagadan. Kana booddee Hisqiyaas mootichii fi gurguddoonni biyyaa faarfannaa Daawitiif Asaaf ilaaltichi qopheessaniin Waaqayyo akka galateeffataniif Leewwota hin abboomaman. Leewwonni gammachuudhaan faarfannaan hin galateeffatan. Hamma lafa ga'anittis qoomanii isaaf hin sagadanii. Ameen.